Kakuun haareen immoo kakuu moofaa caalaadha. Seerri kakuu moofaa keessaa Musee faatu sabaayyuu boqochiisuu hin dandeenye. Sabi bara baraan seera kana eega jiraachuu hin dandeenye. Wayyuu Holistic Media. Kitaaba tokko filadhe. The whole one book which is called Hebrew. Kitaaba Ibroota. Wanni nurra dubbannu balancing ministry, work and family life or home. Beezin nuti godhannu kitaaba qulqulluu ergaa Hibrootaaf barraa irratti jalqabaa Qorontos tokkoffaan akkuma beektanu boqonnaa 1:22-25 akkuma isin argitan kana New International Version irratti warri Yahudoota waan akka raaga waan akka baasaa bilbaasaa barbaadan jedha. Warri immoo Giriikotaa ogummaa barbaadan jedha. Ogummaa wisdom. Giriikot akkuma beektamu falaasama gugurdaan akka Socrates nama akka Aristoteles warroota gugurdaa warra akka filosoofiidhaan beekaman warroota gugurdaan warra Giriikii kana saayinsii beekumsa ogummaan sababi kitaaba qulqulluun kakuu haaraan Giriikiin barreeffamee fi afaan irratti aadaa irratti ogbarruu irratti literature irratti hojii guddaa hojjetu warri Giriikii. Warri Giriikii kun beekumsa beektoti beeku dhabuun kiyyaa namni waan beekne tokko akka beekne fi beeku tokko beekaadha jedhan warra Giriikoti kun waan kana barbaadu jedha. Garuu Phaawulos asirratti akkas jedhe nuti garuu jedha isa fannifame Kiristoos lallabna. Ameen galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa maan ta'e isa fannifame kun immoo biyya lafaatti gowwummaadha jedhamoo. Wanni Waaqaaf ila beekumsi namaa guddaan immoo diqqaa Waaqaan hin ga'u jedhee dubbate. Ibrooti boqonnaan 13 guutuu waan inni dubbatu ergaa Ibrootaa jalqaba cunfasaa isinii kennuudhaaf summarize godhuuf. Ergaan Ibrootaa akka ergoota kaanii ergaan kun baay'een Phaawulos barreesse. From Galatians kaasee haga dhumaatti kan inni barreesse warroota Gentiles ta'aniif warroota kiristaana duraan hin ta'in warroota Yahudii hin ta'in warra akkasuma fayyee gooftaadhaan ergaa tajaajila Phaawulos missionary journey 1 missionary journey 2 missionary journey 3 jedha marsa kanaani warra fayyeef barreessaa ture Galaashiyaarraa ka'ee Roomee jedha ittuma fufee barreessaa ture ergoota hunda amana jedhaa keessa ta'ee barreessu keessallee dabalatee jechuudha. Inni biroo kun ammoo warra Yahudootaati barraa'e. Yahudoota kiristaana ta'aniif barraa'e. Ergaan isaa cunfaan isaa Kiristoos hin caala waa hunda. Christ, the superiority of the Christ. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo akkasi jedhu waa hedduu kaasa boqonnaa akkasi gaggabaasa isin hireera. Boqonnaan tokkoffaan raagota caalaadha. Lammaffaan ergamtoota caala jedha akkasuma akkuma dhuftanu Addaami caala jedha. Musee caala jedha. Iyyaasuu caala jedha. Abrahaam caala jedha. Melkiseedeq caala jedha. Kakuu moofaa caala jedha. Sirna qulqullummaa bara yeroo san warrooti qulqullummaa fi kineet siraatiin the day of atonement re'ee mataa nama mataarra ka'anii takka cubbuu namaatiin deemtee takka qalanii lubaanii fi qulqullaa'ee saba san gara Waaqaa gara godoo aarsaa fituuf godhu kana hunda caalaa jedha. Gootota amantii caalaa warra akka Iyyoob fa'aa warroota amantiidhaan beekaman warra kana cufa caalaa jedha. Yerusaalemii lafaa tana caala jedha. Dabareettuma fufee seeraaf sirna kakuu moofaa caala jedhee superiority Kiristoos dubbata Ibrooti jechuudha. Kiristoos hunda caalaa isa laalaa. Isa kana keessa gidduutti immoo wanni kenna akeekkachiisa of eeggannoo cimaa tokko kenna. Ibrooti keessatti akeekkachoo inni kennu dhageeffadhaa dhage'aa dhageetta akkasidha Maatewos Wangeela 7:5 irraa mi oddoo lijoo issuunawna issuun simuuti isa ilmi kee jaalladhu kana isa dhageeffadhaa Kiristoos dhageeffadhaa isa dhageeffadhaa inni jiraataadha isa dhageeffadhaa dhage'aa. Himmu cucaatinaa jedhamoo gara dudduubaatti dhaabadhaa jabaadhaa jedhan dabaadhaa dhaabadhaa himmu cucaatinaa diriftii akka mucucaan akka fallaaddan akka dudduubaatti hin deemin inni itti aanee jiru gidduu akeekkachiisanni kan boqonnaa fakkeenyaaf gara 5 irratti guddaadhaa bilchaadhaa jedha agayoomi aanan dhuddan lafeen qorritanu hin jabaattanu jedhee dubbata gara amma qabxii dubbadhee kanatti gaggabaasee raagota caala gizee jedhu raagota turte raagota gurguddoo shananis ta'e raagota didiqqoo 12 jirtu san hunda Kiristoosii caala jedhee lafa kaa'a. Wayyuu Holistic Media. Ergamtoota caala jedhamu asirratti ergamtoota illee caala ergamtoota illee oli Kiristoosii isuma laalaa jedha waan biraan laalina.
ammallee akkuma reefu isiniin jedhe mecoo mee dudduuba deebi'a mee jabaadha kunoo jedhee oduu gammadaa fayyinaa tanaa irratti hin dhaasinaa. Hin dhaasinaatti yoo jabaatanii qabaadhaatti jabaadhaatti dhaasaan hin teetu. Dhaasaa isinii galee hin dhaasin hin qoosin ittiin baacin jabaadhii qabi yoo qadde. Wanni tokko dur jira mammaasnaan horatan qurxii deegan mullucci jechuu dhageettanii horatan qurxii deegan mullucci gidduu tanatti hin daddaaqin jechuu jabaadhaa jedhee dubbata. Akkuma san immoo addaami fidee waa addaami wal bira karaa addaamiitiin duutte karaa Kiristoositiin jireenya dhufe. Maayinduu ammalleen Kiristoos is the superior. Akkuma san Muusee caalaadha. Muuseen garbummaa jala. Saba waggaa 430 garbummaa jala hidhamee ture daakuu daakaa dhiirti waan hin ta'in hojjetaa hunni itti baay'ate gargalli itti baay'ate rakkina gara warra godhaa ture san gargaarsa waaqaatiin bifa baasaa bilbaasaati waggaa san keessa fuudhee akka waaqa galateeffatanuu fi hin baase. Kiristoos immoo nama hunda garbummaa cubbuu jalaa Keniyaanitti moti eessa samiitti ol geesse galanni waaqayyoo kanaafi caala jedhe. Akkuma sana immoo Iyyaasuu caalaadha. Museen fidee Yordaanos jala geesse. Lafa san hin dhaggitu jedheen sababa isaan marinaatiif. Achi immoo Iyyaasuun immoo lagatti teessise warra cubbaaliyyii Amalaqaawiyaan warra wuyaawuyaanii san Abuusota Amalaqaawiyanoota Keniyaanota san baasee saba qubsiise. Haa ta'u malee qulqulleessee wanni hin goone. Iyyesuus immoo hunda keenya immoo warra fayyadun nu baasee mirga abbaa nu teessise Qolaasaayis 3:1 yeroo dubbisaniin argitanii. Aroon caala jedha. Aroon lubummaa Aroon caalaadha. Lubummaa Aroon bara san warri Lewwotaa lubooti cubbuu namoota hojjetan kana ifi jalqaba qulqullaa'anii godoo aarsaa ijaaranii godoo aarsaa ijaaran san keessatti ifi eegi qulqullaa'aniin duuba saba qulqulleessan. Namni waan godhe hundaa fi bara baraan qulqullaa'a. Dhufee keessattuu seera Lewwotaa 16-17 yeroo dubbichanii the day of atonement jedhanii jira guyyaa beektaa horii tokko qalanii dhiiga dhangalaasanii ifiifuu jalqaba qulqullaa'ee seenuu qaba. Godoo qulqulleettuu sanii gara waaqaatti nama hiisuu fi waaqi qulqulluudha sabi qulqulluun turre saba qulqulluun ture qulqulleessuu fi lubichi jalqaba qulqullaa'uu malee lubichi qulqullaa'u kun ammoo gaafa fi qulqullaa'ee ka saba qulqulleessa. Re'ee qala tokko immoo mataarra kadhatee gammoojjii keessa gallakkisa. Gammoojjii keessa gaafa gallakkee cubbuu fudhattee deemti jedha. Kun bara baraan ta'a. But Jesus Christ has done this on the cross once and for all. Amen. Kana luba Aroon caala jedha Ibroota asirratti. Warra Ibrootaa gizee barraa'u. Akkasuma Abrahaam caala jedha. Melkiseedeq caala jedha. Seenaa Melkiseedeq keessa dheeraadha. Eenyu akka ta'e. Kakuun haareen immoo kakuu moofaa caala jedha. Seerri kakuu moofaa keessaa Musee faatu sabaayyuu boqochiisuu hin dandeenye. Sabi bara baraan seera kana eega jiraachuu hin dandeenye. Phaawulos baay'ee irra deebi'ee dubbata waan kana Roomee keessatti gootota amantii caalaadha. Abbootii amantii gootota amantii waan gootota amantii kana hunda Kiristoosin caala jedhee dubbatee fi goota amantii seenaa isaanii seenaa Iyyoob seenaa Musee seenota gootota amantii kana seenaa abbaa amantii ta'u Abrahaam gaafa tuqu warra Ibroota kanaanii warra kana laali warra kana gaafa laaltu seenaa warra laaltee qofa eebelu akkas ta'e Abrahaam akkas ta'e Museen akkas ta'e abbaa dhugeeffannaa doon ta'in they did those miracles by faith. Ati illee godhuu dandeettu amantii akkasii qabaattee jedhee warra kana akeeka. Laali warra san sababiin ati warra san laaltuu fi sababii ati dhattee seenaa san qofa odeessaa jiraattu Abrahaam akkas ture abbaa dhugeeffannaa ati illee akka Abrahaam isaanii dhugeeffannaa dhugaa yoo qabaattee godhuu dandeetta jedhee warra kanatti akeeka jechuudha. Wayyuu Holistic Media. Gorsooti dhumaa inni kennu waan gurguddoo shan ifi keessaa qaba. Tokkoffaa wal jaaladhaa. This is the center of Christianity. A very center of Christianity. If you are saved, if you don't love your brother, you are a liar. Dharamoo dhugaa. Yoo dhugumaan kiristaana ta'e dhibe obboleessa jaalala yoo obboleessaa hin qabne ta'e ati kiristaanaa mootii dubbii waaqaatteedha. Nami waaqa jaaladhee obboleessa isaa jaalatu dhagu jibbu hin sobaa jetti dubbii waaqa. Jaaladhaadha wal jaaladha. Inni biraan immoo keessummas maddaadha. Sababiilleen bakka biraa irratti anyaachuu dhabee yoo na nyaachittan an dhukkubee yoo na gaafattan ammana akkas ta'e akkas gooftaa nu yoon si dhaggine. Obboleessi keeti baadha ana. Mana hidhaa keessaa nama hidhamee jiru nama gaargalaa jiru dhaqii gaafadhu. Gaargala obboleeyyan teessanii qoodadhaa jedha. Gaa'illi immoo dhumarratti gaa'illi
qulqullu yookiin fuudhi qulqullu rifan oolle qulqullitti jedhe lafa kee. Gaabichaa qidduus no meenyitam jedhe lafa kee kana gorsa. This is all about Hebrew. Keessattuu boqonnaa tokkorraa kaatanii karaa dura raagota caala bakka jedhutti waaqi karaa abbootii teennaatiin karaa raagotaatiin karaa garagaraatiin nutti dubbataa ture. Garuu bara har'aadhumaa kana jedha isa waa hunda dade ilma isaatiin kallattii hallelujah nutti dubbata jedhe lafa keewu achi keessa a very deep theological spiritual meaning qaba bakka sun keessa. Eega hagana jenne warra waldaa Hibrootaa yookiin Hibrootaa bakka ifi kennu gorsanni gorsaa ture maan jedhaa ture asirratti Kiristoos laalaadhaa moti Kiristoos hunda caalaadhaa moti asuma keessa gisee gaafa boqonnaa jaagati buutanii dubbattan yaala imminent Egzaabeerin das maasanyiidha jechaalee dharama dhugaa amantiin qaddu teenaanii shenichaa moti ati ittiin ciccitu jechuudha. Wayyuu Holistic Media. Kanaaf walumaa galatti ergaan Ibrootaa boqonnaa tokkorraa kaas hamma boqonnaa 13tti isaan malaalaa turre kana keessumattuu boqonnaa tokkorraa yeroo kaanu walii gallisaa waa'ee guddummaa Kiristoos, olaantummaa Kiristoos, guddummaa Kiristoos, ulfina Kiristoos ka hunda caalu uumaa lafaaf samii dhaalaa waan hundaa alfaaf oomegaa hunda dhuunfataa araara cubbuu kate mirga abbaasaa kate nuuf kafalmatu olaantummaa Kiristoos guddisne akka laallu tokkoffaa lafa kee akkuma jedhee cuunfarratti immoo akka ergamtoota caalu akka immoo dabalee ergamtoota duwwaa miti raagota caalu Muusee akka caalu gootota amantii akka caalu kana tokko lamaan lafa kee ergamtoota caalu isa jedhu kana ergamtoota ergamoota inni immoo waaqeffamaadha isa waaqeffamu isa hundaa oli isa waaqate isa lafaaf samiin isaan uumamte jalqabaadhum alfaa oomegaa isa ta'e abbaa ergichaa isa ta'e abbaa lafaaf samii isaa uumamte Kiristoos hunda caala inni jedhu ergamtoota caala kuruubelirra jira Gabreeli caala Suraafeel caala kana hunduma seexanni mataa isaa dura maan ture jedha dubbiin waaqaa ergamaa ture jedha ergamaa isa bareedaa ture jedha kana hunda caala sagadi kamaluuf waaqeffachuun kamaluuf gajjachi kamaluuf faarfannaan kamaluuf ergamtoota adoon ta'an isa abbaa ergichaa san Kiristoos bara har'aa kana nami baay'een abbaa ergichaa Kiristoos adoon ta'an ergamaadhaaf raagotaaf namoota ergamanii waa waaqa qabatanii nama dhufaniif abbaa ergicha qabatee ergisan adoon ta'an ergamaadhaaf sagada nami baay'een bara har'aa keessattuu amantooti bara har'aa gooftaa dhiisanii isa gooftaan ergeef sagadu keessattuu bara kana waaqeffannaa waaqa isa caalu hundumaa caalu Kiristoos dhiisanii nama waaqeffachuu nama gajjedhu Kiristoos dursuu dhiise nama dursu nama waaqeffu nama sagadu kana walumaa galatti olaantummaa Kiristoos cunfee dubbata. Wayyuu Holistic Media. Olaantummaan Kiristoos kan cunfee dubbatu guutumaa guutuutti jireenya hundumaa keessatti Kiristoos olaansin jireenya keenya keessa Kiristoos dursin jireenya keessa isa uumaa hundaa dursine hunda dursine akka jedhutti hubanna gara boqonnaa lama yeroo dhufne dhaasuun akka nurra hin jirre qoosuun akka nurra hin jirre dhugaaf seera waaqaa tana sirriitti dhageenyedha waan dhageenye kana dhooluun akka nurra jiru fayyina guddaa qabnu kana akka addan baane sirri qabanne isaan jiraachuu akka dandeenyu akka keessattuu boqonnaa 2:10 irraa akka dubbatutti Kiristoos fakkeenya keenya ta'ee dhufee nu gargalee gadi jedhee waaqummaa isaa dhiise isa gadi jedhe atis akkasuma akka Kiristoos san gadi jecha lagari laafinna akka barachuun sirra jiru akka Kiristoos san inni rakkina keenya hundumaa keessatti akkuma rakkatee keessatti akka nu gargaaru waaqa gara laafessa cubbuu teenna luba oli luba guddaa isa ta'e luba luboota oli lubi Aaroon lubooti barasanii ifiif gatii baasanii ifiif aarsaa baasanii jalqaba cubbuu namootaa doon qulqulleessin cubbuu mataa isaaniitiif aarsaaf qiinca baasanii Kiristoos immoo aarsaa mataa isaayyuu ta'e yeroo tokko yeroo dhumaa aarsaa nu baasu isa Kiristoos caala isa jedhu dubbata ergaan isaa guddaan olaantummaa Kiristoos ol qaqqabu Kiristoos akka nurra jiru gooftaa ibsuun akka jiru guddummaa gooftaa dubbachuun akka nurra jiru olaantummaa gooftaa dubbachuun akka jiru kana hunduma lallabaa sibira dhufu guddisuu adoon taane eentu dhufee na lallabaa jechuu adoon taane Kiristoos nama erga keettu abbaa ergichaa san galateeffachuu akka jiru biyyoota garagaraa irratti namni ergaa sii ergee qaama ergaa sii fidadoon si arbaa sii ergaa sii erge san karaa ergaa garagaraa karaa interneetaa karaa poostaa waan sii dhufu san qaama sii fide sana doon ta'in abbaa ergicha sii erge san akkuma galateeffattu akkuma olaansitu akkuma guddummaa isaa faarfattu Kiristoos hundumaa oli abbaa ergichaati luba oliiti jennee akka yaannuu fi keessattuu bara har'aa kana lubootaa moti biishoppotaa moti paastorotaa moti lallabdootaa moti kun ergamtoota Kiristoos sii erge kan ati dursuu qabdu guddummaan inni jalqaba Kiristoos ta'uu akka qabu walumaa galatti angafi kan ta'uu qabu olaantummaa
majesty, mighty of Christ dursuu akka qabnu dubbata. Akkasuma waa'ee dhugeeffattootaa, gootota amantootaa, gootota dhugeeffattootaa gaafa waa'ee Iyyoob ifa dubbatu, isin akka Kiristoos warra kana seenaa isaanii duwwaa yaadachuu jiraachuu qofa adoon taane isinil akkuma kana warri sun dhugeeffannaa hojii gurguddaa akka hojjete, Daani'el faan hojii gurguddaa akka hojjetan, Iyyoob faan hojii gurguddaa akka hojjetan, isinis akkasuma dhugeeffattanii dhugeeffannaadhaan hojii goototi sun hojjetan, amantiidhaan hojii goototi sun hojjetan hojjechuu dandeettanii, kana caalaa hojjechuu dandeettanii akka jedhu nu yaadachiisa. Walumaa galatti ergaan Ibroota waan nu barsiisu olaantummaa Kiristoosii, waaqummaa Kiristoosii, alfaa oomegummaa Kiristoosii, guddummaa Kiristoosii, isa dursuun akka nurra jiru, isa ol qabuun akka nurra jiru, waan hunda dura, qabeenya dura, horii dura, nama dura, tajaajilaa kamiyyuu dura, kanu xiyyeeffannaa akka waldaatti, akka nama fayyeetti, akka amanaatti dursa kennu qabnu olaantummaa Kiristoosii akka ta'uu qabu. Waldaan bara kanaa keessattuu dhalooti bara kanaa kan laaluu qabu, kan mil'achuu qabu, kan dursa kennuu qabu olaantummaa Kiristoos akka ta'e akka hubatu jecha gabaabaadhaan kana jechuu barbaanna. Waaqayyo dachaa guddisee edee isin haa eebbisu. Eebbifamaa kutaa lammaffaadhaan kun amma ditteelii cuunfaasaa dubbanne malee tokkoon keessa seennee guyyaa kutaa lammaffaa irratti barsiisa Ibrootaatti walta dachi deebinaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa warra bulaa deebana. Wayyuu Holistic Media.